Itoophiyaa kabaja yaadannoo injifannoo Adwaa irratti qaamolee nageen mootummaa humna olii fayyadamanii jedhe waggaa 27ffaa injifannoo Adwaa kabajuu fi sirna turirratti lubbuu nam tokko darbu kan eeru koomishinichi gaafatamni akka jiraatu gaafate. Koomishinichaatti Daayireekteriin dhimma seeraa fi imaamata adde Taarikii Waggitaachoo adeemsturee hordofaa turanii fi ibsa baasan gabaabatti maal akka ta'e BBC'tti himan. በተለይ ኦፊሴላዊ ዝግጅቱ በሚካሄድበት ወቅት guyyaa kaleessaa sirni inni guddaan yeroo gaggeeffamu daandileen uummataaf cufamanii turan gara addabaabaayii Minilik akka hin dabarre cufamee ture ta'us garuu sagantaan guddichi xumuramee daandiin yeroo banamutti ayyaanicha kabajuuf dargaggoota sassaabaman irratti akkasumas naannichatti kan argamu bataskaana Quddus Goorgis irratti qaamolee nageenyaa mootummaan tarkaanfiin humna barbaachisaa hin taanee fi aara imimaanessu fayyadamuu isaaniitiin namootni madaa'aniiru yoo xiqqaate namni tokko du'us koomishiniin mirgoota namoomaa mirkaneeffachuu danda'eera. Ibsi baafne gadda mudatee fi jeequmsa dhalate kan balaaleffatu gaafatamni akka jiraatus kan gaafatuu fi akkasumas ayyaanonni akkasii yeroo gaggeeffamanii fi namni walitti qabamu qaamoleen nageenyaa tarkaanfii yeroo fudhatan ulaagaalee mirgoota namoomaa kabajuu qabanis kan yaadachiisudha. Koomishinichi Taayiwaan sarbaan mirgarraa raawwatan ilaalchisee ibsi baas kuniin maaliif ariifatee jennee ka gaafanne adde Taarikiiwwan akkan jetti. አንደኛም የተደራሽነት ችግር የለበትም kan jalqabaa dhimmichi Finfinnee keessatti waan ta'eef rakkoo qaqqabamummaa hin qabu lammaffaan koomishinichi ala ayyaana akkanaa namni hedduun irratti hirmaatu qophaa'u dursee qophii ni taasisa to'annoof akka ta'uuf namoota isaan duulchisa achumaanis ragaalee jiran saffisaan argachuus mirkaneessuus waan dandeenyeef sadaffaan ammoo wantootni hedduun suur sagaleen waraabamanii qoodamaa waan turaniif ለማረጋገጥ በመቻላቸው jeequmsa kabajayaan kanaan wal qabatee namni tokko rasaasan rukutamee ajjeefamuu maatiin BBC'tti himan. Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa namni ajjeefame kuniin miseensa isaa barsiisa Miliyoon Wadaajuu jedhamu ta'uu ibse. Namni ajjeefame obboleessatti Naa'olaa ka jedhu Addis Haayileen bakka ayyaanichaatti wal arguu fi beellam qabatanii akka turan dubbata. ያክስቴ ልጅ ነውና አጋጣሚ ከኔ ጋር በጣም እንቀራረባለን. ሙጫ ዳዳ ኮቲ አና ወሊን ወልቲ ዲያን ገልገለ ወሊ ብልብሌ ጎርጊስ አደባባይ ሚኒሊክ ብራ ኒዴምና ወሊን ጀነት ቱሬ ገነማ አከጨራ እኒ ዱርሴ ቀቀቤ ነማ ኡሌፍ ዋንካኒን የሮዋሪያን እኒ ገረበታስ ካነ ጎርጊስ ኢትኦል ሲቁ ብልብሌ ነትሜ አራ ኢሚማኔሱኑ ካንፈሙ ነትሜ አኒሱ ካንፈሜን ቱሬ አቺ ዴቤና ብልብሌ ሙካንፈሜን ቱሬ አማ አቺ በሄራ ኤሰ ጅርታናን ጀዴ ኮቱ ገረ 6 ኪሎ ዴምናን ጀዴን አቺ ወኒ ተኤ ነሞትኒ ወይ bilbilanii rukutameera naan jedhan yeroon deebisee bilbilu namootni ani hin beekne kaasanii du'eera hospitaala kottu naan jedhan hospitaala Yekkaatiitiif Minilik hedduu ergan jooree booda abeet hospitaala yeroon deemu du'eetuun arge yeroo gaafannu cinaasaa rukutamee odeeffannoo dabalataa warra poolisiif kenninaa naan jedhan rasaasaan rukutamuudha ogeeyyiin gaafanne kan nutti himan እንደተመታ ነው መረጃዎቹን በምንጠይቃቸው ሰዎች የጠየቅናቸው ሰዎች የገለጹልን Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibskalee baaseen taa'ii kanaan wal qabatee kanneen rakkoo uuman irratti gaafatamni akka jiraatu akka taasisu beeksise. Yaadaraar mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraan bilisummaa Oromoo deeggaruu ibsanii kadhanna guyyaa 3 labsan. Qaamoleen kan jidduutti araariyak bu'u duraanuu fedhii qabaachuu fi iji 3 dura deeggarsuu USA irraa argachuu kan himtu barreessituun olaantuun gumii kanaa adde Ayyaantuu Tarfaasaa nagaan akka bu'uu fi ga'ee isaan irraa eegamu hundaaf qophii jetti. Yaad kanaaf ka'umsi keenya yaa'u akka lammii Oromoo tokkotti yaaddoo qabnaa ummanni gaafa rakkatu walumaan rakkanna kanaaf jecha yootan 3 dura gargaarsa tokko arganne USA irraa obbolaawwan kana walitti fiduu qabnaa murteessine bajannis arganne qaama ilaalatu xeessaan tokko qorannaan tokko dhiyaatee ture jirti kaanee warra murtii wajjin asofnee turre yaalamaa guutuudhaaf manneen amantaa 7 jechuudha warra Orthodox Muslim, Catholic, Evangelical Fellowship, Seventh Day Adventist, Qaale Hiwwat, Makaana Yesuus Hiwwat. Isaanii walitti qabnee marii guyyaa 2 geggeessine qorannoo wajjin. Achiin isaan mari'atanii hubatanii wal boonyee gaggabaaniin gaafatana. Marsaa 2ffaa irratti gaafa geenyu kaawunsiliin kan jedhamu tokko jira. Kaawunsilii jechuun manneen amantaa 7 irraa namni 5 jechuudha. Gaggeessitoota abbootiin amantaa 5 achi keessatti takkaa fi dargaggeessa yookiin dargaggeetii tokko jiru walumaa galatti namoonni 35 ta'u isaan wajjin immoo yeroo fudhannee marsaa 2ffaadhaaf guyyaa 2 walumaan oolle achi immoo yaada maaltu ka'ee warra abbootii gadaa wajjinis wal maknee humna godhannee itti adeemna innee murteessinee turre mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhuunfaa kooti yeroo 3ffaadhaan dhaga'uu kooti
waamicha nageenya gaafa taasisanii guyyaa lammaffaarratti immoo warra ABO deebii gaarii deebisaniif kun deebii kadhannaa keenyaati baay'ee gammanne kanaafutuu nu dursiyyuu hojiin kan waaqayyooti kadhannaan keenya deebii argata kanaaf nu immoo gammachuu keenya ibsachuu qabna inni achuma immoo taateen kan isa Booranaa nagahame isa wajjinis gargaarsa walitti qabuun dirqama keenyaati lamaan mata dureen lamaan kun immoo akka milkaa'aniin soomaaf kadhannaa guyyaa 3dhaaf lallabuun barbaachisaa inni kunoo sagantaas kana fakkaatu har'a gaggeessine jechuudha. Baajetii USAID irraa kan argatanii adoo mootummaan yaamicha araaraa kan hin labsini? Ji'a 3 dur. Maaf barfatarra isaan? Qorannoon adda addaa dhiyaachaa turanii qaama soofnuu, qaama dubbisnuu, qaama mariisisnuu maal jennu ulaagaaleen immoo adda addaa jedhamu piroojeektii tokko lafa busuudhaaf erga waligaluudhaaf iyyuu piroosesii wayii jira erga waligallee booddee immoo sa'aatiin adda addaa jirti ji'a tokkoof walakkaa nu jalaa fudhateera sababni isaa kanadha. Eegi mootummaan waamicha araaraa kan dhiyeessee waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee illee torbaanotaaf turre jirra amma garuu wanti agammaa argamin jiru yookiin tarkaanfii fudhatame hin argamne isan qaasuun argitanii dubbatan moo akka itti fufuu dhibba uumuuf ka sagantaarra qopheessitan? Dhibba gaarii uumuudhaaf nuyi dudduba teenyee kadhachuudhaan humni keenya kan qabnu kadhannaadhaan humna qabna hin kadhannaa yeroonni kun immoo obbolaan kun immoo walitti dhufanii amma isaan walaammatanitti amma isaan harka walitti qabanitti dhibba gaarii godha qindeeggerraa jaarsummaa galuudhaaf qaamiin lamaanuu heeyyamamoo ta'uu qabu ka warra abbootiin amantaa nu gidduu seenanii jedhanii yoo nu filatanii yoo nu barbaadanii yoo nu waamanii baay'ee heeyyamamoodha nuti filannoo isaanii eegganna garuu warra abbootii amantaas ta'ee qaama biras ta'ee araarri kan gaggeessu hundumaa gargaaruudhaaf we are ready. Akka gumiitti waamichiisan arda barsitan maali? Hordoftoonni amantaa Oromiyaa hunduu warra jiran jimaatis dhufu sanbataa fi dilbata hunduu furmaanni akka argatu kadhannaa guyyaa 3 lallabneerraarra. Ulfaadoo addeef jidduutti waraanni waggaa 2 ture mariin xumurama argate yeroo waraanatti sarba mirgoota namoomaa mudatan yeroo yeroo ce'umsatiin furmaata akka argatus himame. Komishinii mirgoota namooma Itoophiyaa waraan biyyattii furmaanii siyaasaa kennamaa ture kan ibse Dr. Daniel Baqqalaa haqni yeroo ce'umsaa hundaa'uu akka qabuu fi yaada furmaataa dhiyeessanii akka turan hima. Garuu haqni yeroo ce'umsaa maali? Haqni yeroo ce'umsaa walitti bu'iinsa hamaan hacuuccaa fi sarbama mirgoota namoomaa mudachuu hordofee itti gaafatamummaa haqaaf araarra akka ta'u mirkaneessuun adeemsa hojiilee nagaa itti fufiinsa qabu hojjechuu akka of keessatti hammatu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaa mirgoota namoomaa ni ibsa. Namoonni tokko haqni itti gaafatamummaa akka mirkaneessu amanu kaan ammoo haqa yeroo ce'umsaa akka filannoo dansaatti ilaalu. Obbo Yaared Hayilamaariyaam ogeessa seeraa fi daayireektara giddugala falmitoota mirgoota namoomaa Itoophiyaati. Obbo Yaared haqni yeroo ce'umsaa bifa lama qabaachuu akka danda'u himu. አንዳንድ ሀገሮች የሽግግር ጊዜ ሂደቱን biyyoonni tokko adeemsa yeroo ce'umsaa himannaa yakkaa irratti kan xiyyeeffate akka ta'u gochuu barbaadu. Yakkitoonni yakka qofaan gaafatamtoota akka ta'an gochuun haqa buusanii dhiifama godhanii kan itti darban. Inni lammataa ammoo biyyoota gariin yaadameera. Adeemsa yakka kamuu keessa osoo hin galiin yakkitoonni adda bahanii dhiifama akka gaafatanii fi warri akkamis dhiifama akka godhan adeemsa itti taasifamutu jira. Adeemsa kanaan namoonni yakka gurguddoo dalagan gaafatama seeraa jala akka miliqan yeroo hedduu akka da'ootti fudhatama. Keessumaa sirnicha keessa kanneen aangoorra jiran ofii isaanii yakkan gaafatamtoota ta'uu danda'u yoo ta'e filannoo isa lammataa kana filatu. Adeemsa kana yeroo fayyadaman addabaabayitti bahanii dhiifama gaafatanii achumaan yakkichi dhiifamee yakkamtoonni akka miliqan godhama. Komishinarri Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqalaa haqni yeroo ce'umsaa kaayyoowwan 4 akka qabu dubbatu. Dhugaa barbaaduu fi bira ga'uun isa jalqabaa inni lammaffaan namoota miidhaman deebisanii dhaabuu yoo ta'u sadaffaan itti gaafatamummaa yakkaa mirkaneessuudha. Inni arfaffaan ammoo lammaffaa deebi'ee akka hin mudanneef maaltu godhamuu akka qabuu fi jijjiirama taasifamuu qabu qorachuuf hojiirra oolchuu akka ta'e dubbatu. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti waggoota dheeraaf ka tajaajilanii fi ogeessi seeraa idil addunyaa obbo Baay'isaa Waaqwayyaa haqni yeroo ce'umsaa gaafatamummaa kan mirkaneessuu fi warra miidhaman kan kiisu ta'uu qabaa ejjennoo jedhu qabu. Ani akka ogeessa seeraatti haqni yeroo ce'umsaa adeemsa haqaa isa idilee wajjin kan bakka wal buusu mitiin jedha. Namoonni yakka raawwatan akkanumaan dhiifamaan bira darbamuu hin qaban. Murteef dhiyaatanii erga irratti murteeffame booda adabbii isaanii raawwachaa yeroo muraasa erga turanii booda dhiifamni godhamuufii danda'a. Kana heerris ni hayyama. Garuu osoo badiin isaanii hin beekamin
Uummannis badii jaraa osoo hin hubatin, warri miidhamanis adeemsa seeraa kanaan osoo hin kiifamin, akkanumaan haqa yeroo ce'umsaa jettee jumlaan ilaalcha siyaasa dhiifamaa labsuuf yaaluun sirrii natti hin fakkaatu. Kanaafan hin deeggarus. Barbaachisummaa adeemsa haqa yeroo ce'umsaa ka ibsan obbo Yaared ኢትዮጵያፍ አደምሲ ኩን ማሪፍ አከ በርባቺሱ ነው ይዱበቱ ጠቃሚነቱ ጥያቄ ውስጥ አይወድቅም ምክንያቱም ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ እስካለንባት ጊዜ ድረስ በጣም አስከፊ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጸምባት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች የመብት ጥሰት ሰለባ የሆኑበት የሀገርና የሕዝብ ሀብት የወደመበት ብዙ መጥፎ ክስተቶች ወደ ኋላ ወደ 10 ዓመታትን ብንቆጥር ብዙ ችግሮች ያለባት ሀገር ነች ስለዚህ ያለፈውንም ቁስልም ለማከም ዛሬም አዳዲስ ቁስሎች ያሉትን ለማስቆምና ወደ ተረጋጋ ሰላምና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ሰፈነበት መንገድ ለማምጣት ብቸኛው መንገድ ይሄ የትራንዚሽናል ጀስቲስ ሂደት ነው obbo Baay'isaan Gamasaaniin barbaachisummaa isaarraa gaaffii qabaachuu baatanis raawwiin isaa akka isaan yaaddeessu dubbatu. Adeemsa haqaa isa bu'uuraa boodatti jechuun jumlaan haqa yeroo ce'umsaati jechuun waliigaltee Afrikaa Kibbaa keewwata 10 keewwata xiqqaa 3 jalatti akka barreeffame ka jumlaan bira darbamu yoo ta'e xiqqoo na yaaddeessa. Waan fedhayyuu yoo ta'e yakkamtoonni adabamuu qabu. Haqni yeroo ce'umsaa yakkamtoota bilisa baasuu osoo hin taane hawaasi gara fuulduraatti akkamitti haaloo bahuu keessaa bahee bilisa ta'uu akka danda'u qajeelcha malee yakkamtoota bilisa godhee filannoo adeemsa haqaa isa